sagantaan tajaajila lammummaa gannaa bulchiinsa magaalaa Adaamaatti eegalchiifame. Sirni jalqabsiisa tajaajila lammummaa gannaa kun bakka hooggansi olaanoon sadarkaa naannoo fi bulchiinsa magaalaa Adaamaa argamanitti ifatti eegalchiifameeti jira. Sagantaa jalqabsiisaa kanarratti haasawa kan taasisan kantiibaan magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee mootummaan naannoo Oromiyaa galmoota misooma magaalaa ifa gochuun hojiitti erga galame bulchiinsi magaalaa Adaamaa galmoota gurguddoo afran qabachuun hojiilee fayyadamummaa uummataa mirkaneessan hojjechaa turuu fi ammas kan itti jiru ta'uu himaniiti jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa galmoota misooma magaalaa ifa ta'e kennuudhaan hojiitti hiikaa akka jirru ifa galaadha. Haaluma kanaan bulchiinsi magaalaa Adaamaas galmoota misooma magaalaa arfan hojiirra oolchuudhaan fedhii faayidaa uummata karaa giddu galeessa ta'een akka hojiirra oolan hojii babal'oon hojjetamaa turan. Galmoonni afran inni tokkoffaan wabii nyaataa mirkaneessuudha. Galmi inni lammaffaan kalaqaa fi ogummaa babal'isuu guddisuudha. Galmi inni sadaffaan intarpruunara uumuu baay'isuu tiksuu irratti kan xiyyeeffatee fi inni arfaffaa fi baay'ee murteessan galmoonni sadanis bu'a qabeessa akka ta'an taasisu mootummaa ammayyoome ijaaruudha. Kenna tajaajila mootummaa daran ammayyeessuudha. Galmoota kanneen milkeessuu keessatti humnoonni waloo gahee guddaa qabaachuu kan ibsan obbo Haayiluun labsii tajaajila lammummaa bara kanaatiinis akka magaalittiitti hojiiwwan hedduun jalqabamuu ibsaniiti jiru. Galmoota keenyaaf humna guddaa ta'anii kan tajaajilaniif misoomota jiran si'eessuu keessatti gahee guddaa taphachaa kan ture humnoota misoomaa sadan isaan ijoodha. Sagantaan guyyaa har'aas hojii humnoota waloo keessaa tajaajila lammummaa asitti labsuuf tajaajila lammummaa hojii gannaa fi bara ittaanuu asitti labsuuf kan qophaa'edha jechuudha. Haaluma kanaan mana harka qalleeyyii jalqabsiifnee jirra. Gamoo abbaa darbii lama bakka tokkotti namoota 36 tajaajila kennuu danda'u gamoon jalqabsiifame guutummaan akka itti fufu labsamee jira jechuudha. Hooggantuun biiroo dhimma dubartootaa fi daa'imman Oromiyaa Aadde Maabiraat Baacaa hojiin tajaajila lammummaa duudhaa sirna gadaa keessaa tokko yoo ta'u hojii namaa fi waaqa birattis jaalatamuudha jedhan. Hojiin keenya tajaajila lammummaa duudhaa sirna gadaa keenyaa yoo ta'u hojii eebbifamaa nama birattis ta'ee Rabbi biratti jaalatamuudha. Tola ooltummaan uummata keenya kan uumatti deebisuu fi araarsuudha. Kenni tajaajila lammummaa agarsiistuu tokkummaa aantummaa fi obbolummaati. Daangaa tokko malee hundaaf qaqqabuu of keessaa qaba. Hojiin kenna tajaajila lammummaa beekumsa addaa, kallattii addaa fi hojmaata haaraa hin barbaadu. Nama gargaaruuf nama ta'uu qofti gahaadha waan ta'eef. Baroota darban tajaajila lammummaatiin namoota harka qalleeyyiif mana ijaaruu dabalatee hojiileen dubartootaaf daa'imman gargaaruu hojjetamaa turuu himanii bara kanas sosochii harmeef gaaddisam dhalootaaf ammoo kunuunsa jedhuun hojiilee gurguddoo bifa addaatiin hojjechuuf karoora qabaachuu himaniiti jiru. Bara kanas hojii kenna tajaajila lammummaa dhaadannoo harmeef gaaddisa dhalootaaf kunuunsa jedhuun sosochii guyyaa 90 kan gaggeeffamu yoo ta'u hojiiwwan gurguddoon bifa addaatiin kana keessatti karoorfaman tokkoffaa mana haadha hiyyeessaa 130 fi 652 ijaaruun harka qalleeyyiidhaaf akka kennamu ni taasifama. Inni biraa dubartoota harka qalleeyyii 15,000 fi 82 ta'aniif gaarii harree yookiin fardaa fi loon sanyii fooyya'aa bituuf karoorfamee jira. Sadarkaa pirezidaantii Ixaanaatti qindeessan kilaastara hawaasummaa obbo Abdul Hakim Muluu gama isaaniitiin bara darbe manneen harka qalleeyyii 65,000 ol kan ta'u harka qalleeyyiidhaaf haadholiif abbootii keenyaaf ijaaruun danda'amee jira. Kun hojii bu'aa qabeessa ta'e uummata keenya biratti illee fudhatama guddaa kan argatee fi uummannis karaa guutuu ta'een kan keessatti hirmaate waan ta'eedhaaf hojii boonsaadha jennee kan fudhannu. Bara kana ganna kana keessatti baatiiwwan 3 dabarsinuu fi barattaanu bona keessatti manneen harka qalleeyyii kan abbootii keenyaaf haadholii keenyaa 130 ijaaruudhaaf mootummaan naannoo karoorfatee hojjechuuf adda jalqabsiisee jira. Gama biraatiin daa'imman qaamaa fi sammuun cimanii barnootaan kalaqaa fi dandeettiin dorgomaa akka ta'aniifis xiyyeeffannoo guddaadhaan hojjetamaa jira jedhaniiti jiru. Hawaasnis hojiilee badhaadhina biyyaa milkeessan kana gama hundaan tumsuu akka qabanis dhaamameeti jira.